keessatti biyya keenya Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana gahee waldaa kiristaanaa biyya keessaa falaa maal ta'uu qaba jettee yaadda? Baay'ee gaaffii gaariidha galatoomii. Waldaan kiristaanaa egaa dhaabbachuumti ishee ergaa araaraa qabdi. Ergaa araaraatutti kenname. Kanaafitu kan ishee walitti araarsitu immoo waaqayyoo namoota hundumaa jaallata. Namoota baay'ee waaqayyoo wajjin waliin galanii waaqayyoo wajjin akka isaan walitti araaran gooti. Ittaanee immoo biyya lafaa keessatti yeroo namooti wal lolan mootummaan namaaf namni yeroo walitti bu'u ergaa araaraa kana bakkaan geessi. Iddoo kamitti iyyuu gidduutti argamte walitti araarsuudhaaf hojii kanaafi kan isheen barbaadamte jechuudha biyya keessattis biyya alaattis. Akka dhuunfaatti immoo yeroo hedduu namoonni amantii kiristaanaa tokko luqqisii macaafa qulqulluu eeruudhaan fakkeenyaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 5 keessatti diina kee jaalladhu yoo maddii kee bitaa si kabale maddii kee mirgaa immoo itti qabi jedhe. Kana irratti immoo ilaalcha namoonni tokko qabaniif yaada maalii qabda? Baay'ee gaaffii bu'uura kuni amantii keenyaaf baay'ee murteessaadha. Maatiyos boqonnaa 5 boqonnaa 6 boqonnaa 7 Yesuus Kiristoos seera isaa baay'ee barbaachisaa yookiin immoo afaan Ingiliffaan golden rule kan jedhu iddoo nuti barsiise dhuunfaa ofiitti maatii ofii wajjin hawaasaa wajjin mootummaa wajjin akka itti jiraatan iddoo nuti barsiisedha sirriitti. Kanaaf iyyuu iddoon sun jecha sana akkuma jedhametti iddoo nuti fudhannu miti afaan Ingiliffaatiin literaal jennu jechuudha. Akkuma jedhametti miti. Maaliif amma yoo gasitti ilaalte yoo harka kee lama si rakkisee mootummaa waaqayyootti galuu fi harka tokko ofirraa kutii jedha. Yoo iji kee si rakkise jake tokko of keessaa baasii jedha. Namooti baay'een ija hin qabnu kinarra qabne mootummaa waaqayyoo dhaalu jechuu miti yoo sirriitti hin jiraanne ta'e. Kanaaf iyyuu namooti keenya yeroo baay'ee achirratti ilaalcha dogoggoraati kan isaan qaban. Diina kee jaalladhuuni yeroo fakkeenyaaf amma mootummaa kaa'eera waaqayyo lafarra. Mootummaan maal gochuudhaaf namoota nama ajjeesan namoota rakkisan shiftoota qabee akka inni kaa'uudhaaf mootummaa kana waaqayyotu kaa'e waan ta'eef kan akka isaan eegan erga godhee gar tokkoon diina kee kan si saamu jaalladhu jecha gar tokkoon immoo achiin immoo qabii adabi kan jedhu hin jiru jechuudha. Hiika sagalee waaqayyoo hubachuu dadhabuu keenyarraa kan hafe ati yeroo jaallattu namni si miidhus immoo hin jiru jechuudha. Walumaa galatti diinni hin jiru jechuudha. Ati si jaallatan diinatu hin jiru. Yoo karaarraa ce'ee dhufe garuu haala jiruun sagalee waaqayyoo tartiibaan mootummaas isa kan biraa dabus poolisiis maalis kaa'e waan ta'eef sirrachuutu irra jiraata. Dogoggora ilaalcha dogoggoraa warroota hiika macaafa qulqulluutti qabantu jira. Warra faanaatik warra jedhamu akka barumsa macaafa qulqulluutti waa'ee isa lafarraa irraanfataniitu lafarra jiraatu garuu akka waan waaqarra jiraatanitti haasa'u yeroo hundumaa. Dhugaansaa garuu lafumarra jiru waan baay'ee dogoggora baay'ee keessatti argamu ofii isaaniiti. Tole egaa dimokiraasii dhugaa fi walabummaadhaan jiraachuun biyya keenya keessa keessumaa qomoo keenya qomoo Oromoo irratti akka badaa hin argamne beekamaadha. Waa'ee kanaaf immoo sagaleen waaqayyoomee waa'ee walabummaa yookaan dimokiraasiidhaan jiraachuu keessatti sagalee waaqayyoo maal jedha? Akkamittiin isa kana ibsuu yaadda akka nama waaqayyo tokkootti? Egaa agartee dimokiraasii inni jedhu sun hiikumti isaa afaan Giriik irraa dhufee diimoo inni jedhu saba jechuudha. Kiraasiin immoo bulchiisa sabaa jechuudha hiikumti isaa. Sabatu filataa nama isa geggeessu of keessaa filataa. Sabatu keewwate inni immoo deebi'ee inni geggeessuun immoo saba sanaafitu gabaasa dhiyeessaa saba sanaaf bitama gadi jedhee sarvantii ta'ee hojjetaaf jechuudha. Yoo kanan ta'u ta'e garuu dimokiraasii dhugaan jiraachuu hin danda'u. Namni tokko sirratti ofii isaatiin of kaa'ee karaa nan jedhe deemsiin jedha yoo ta'e inni kun dimokiraasii hin jedhamu waan ta'eef maal ta'a jechuudha. Sammuu waaqayyo sii kenne sana irrattitu waaqayyo ittiin hojjedhu ittiin haasa'i ittiin dubbadhu jedhee bilisummaa birmadummaa waaqayyo sii kenne sanatu abiyuusis jalaa godhaa jira jechuudha. Kanaaf namni sunis cubbuu keessa jira inni kana godhu cubbuu keessa jira inni immoo cal jedhee kanaanis immoo lakkii sirrii miti karaarraa ceete jedhee itti immoo dhiisee wajjiniin walii galee jiraatus immoo dogoggora guddaa keessa jira jechuudha. Tole gaaffii kanaa wajjin wal qabatee namoonni tokko aadaadhaaf amantii haala dogoggoraadhaan ilaalu. Ati akka qorataa macaafa qulqulluu tokkotti aadaadhaaf amantii akkamittiin fudhattee ilaaluu dandeessa? Baay'ee kuni gaaffii murteessaadha.
ani akka nama hamma tokko sagalee waaqayyoo beekutti maal sitti fakkaate contextual theology kan jedhamu jira. Sagaleen waaqayyoo haalaaf aadaa yeroo sana jiru keessatti lallabama. Amma yeroo Phaawulos dubartootaan haguuggadhaa jedhu Qorontos suuraa boqonnaa 1 keessatti aadaa Roomaatiif aadaa warra Yihuudootaa yeroo sana haguuggatu dubartoonni. Dubartoonni haguugganneef mataa haddatan immoo warroota ejjitoota dhaqanii mana waaqa tolfamaatti waan garaagaraa hojjetanii. Kanaaf aadaa sana keessatti dubartii tokko abbaa manaa qabaachuu isheetiif ulfinaan deemuu ishee kan isheen agarsiistu haguuggattee mataa ishee sirreeffattee yoo deemte. Kanaaf aadaa sana keessatti wangeelli kan lallabamee darbee nu bira gahe waaqayyo aadaa addaa hin qabu. Waaqayyo qooqa addaas hin qabu. Aadaa nama hundumaatti gargaarama, qooqa nama hundumaatti gargaarama. Kanaafitu aadaa keessa jirrutti qooqii aadaadhaa, wayyaan aadaadhaa, nyaati aadaadhaa kana gargaaramni nama bira hin geenyu yoo taane ergaan keenya nama bira utuu hin gahin hafna waan ta'eedhaaf kan lamman adda baasnee qoba qobaatti deemsisuu hin dandeenye. Tole baay'ee galatoome. Gaaffiin inni dhumaa qorannoo waa'ee waaqayyoo yookaan immoo theology kan jedhamu dameewwan qorannoo garaagaraa qaba. Isaan keessaa liberation theology isa tokkodha. Waa'ee liberation theology irratti waa'ee saba keenya keessumaa saba Oromoo wajjinis wal qabatee mee ilaalchi kee maal fakkaata? Maal nuuf ibsuu yaadda? Kamittiin nuuf ibsuu yaadda? Baay'ee gaaffii bu'uura kuni amantii keenyaafis hojii nuti biyya lafaa irratti hojjennuufis baay'ee hundee gadi fagoodha. Akkuma jette waa'een qorannoo dubbii waaqayyoo irratti yookiin qorannoo waaqayyoo teoloojii jechuun waa'ee waaqayyoo qorachuudha. Qoratamee hin dhumu teoloojii baay'eetu jira garuu baay'ee bal'aadha kana jennee lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Inni kun garuu kan inni dhufe contemporary theology kan jedhu irraa dhufe waraana isaa biyya lafaa isa duraa First World War isa jedhu asitti beektonni macaafaa isa kana qorachuu jalqaban waan baay'ee tartiibaan. Kanaaf liberation theology yookiin immoo theolojiin bilisummaa jedhu kuni South Americaatti jalqabe. Brazil fa'aa, Argentina fa'aa, South biyya Latin America kan jiran hundeen theology kanaa warra Katolikiiti. Namni tokko miidhamuun irra hin jiraatu. Sabi tokko miidhamuun irra hin jiraatu, gabareetu miidhamaa ture jechuudha. Bara sana muuvimentiin liberation theology kun yeroo jalqabu gabaroonni bilisummaadhaan akka isaan jiraataniif falmaa kan ture hiyyeessotaaf, warra dadhabootaaf, warra miidhamaniif falmaa hojjetaa kan ture. Achirraa dhufeetu immoo bara jaarraa 19ffaa keessa dhufee 20ffaa kana dabalatee Black Liberation Theology warra South America irraa dhufee gurraachonni Ameerikaa keessatti miidhamaa jiran kana fudhatanii ka'anii warra amma akka Dr. Martin Luther King fa'aa fudhannee yoo laalle kana wajjin wal qabatanii jiranii gurraachi tokko miidhamuun irra hin jiraatu waaqayyo uumamaan nama wal qixxee akka jiraatu bifarratu hin dhaabatin. Uffitti fakkeessee eenyullee waaqayyoon fakkaata waan ta'eef namni wal qixxeetti jiraata. Hawaasa keessatti injustice jiru, haqa badee jiruu fi teoloojiin kun ka'ee mormanii abjuun qaba Dream jedhee Dr. Martin Luther King fa'aa har'a implementii ta'e kun kan bakka ga'e waan ta'eef teoloojiin kuni warroota adii biratti warroota nama miidhaa biratti akka dogoggoraatti ilaalama. Maaliif ofii isaaniitii itti gargaaramaa turan? Fakkeenya tokkoon siikaa sagalee waaqayyoo keessaa. Phaawulos yeroo inni lallabaa ture waa'ee seera garbaa bituutu jira. Garba gurguruutu jira. Garbummaan jiraachuutu jira. Garba kana bilisa baasaa jedhee dubbanne Phaawulos. Maaliif yeroo sana kaayyoon isaa wangeela bakkaan ga'uu ture waan ta'eef garuu waa tokko jedhe. Sisteemii isaa irratti yoo dubbachuu baate waa tokko jedhe. Garbaaf birmaduu wal qixxeedhaa jedhe. Isin warri garboota kana bittan gooftaatti obbolaadha waan ta'eef nama tokkollee kan miinee jedhe. Liberation theology garuu gaafa ka'u jaarraa 1920ffaa keessatti olaaltee lakki seerri kun cabuu irra jiraata jedhee Southern Baptist in America jedhan ka'anii warri hundaa'uun bitanii gurgura waaldaadhaan miseensota irra hin jiraatu jedhanii cabsanii garba kan jedhu hin jiru birmaduu kan jedhu hin jiru numtu Kiristoosiin tokko jedhanii bilisummaa fidan seera isaarratti dubbatanii jechuudha. Har'as immoo yoo ta'e sagalee waaqayyoo qaamna nuyi lakkii biyyi keenya waaqarra jennee waa'ee isa lafarraa injustice biyya lafarra ta'u waa'ee eenyummaa nama abbiuzii kan godhu miidhaa kan jiru tokko dubbachuu dhiifne calluma jenneetu dogoggora agarruu deemna yoo ta'e kadhannee madhiifna yoo jenna ta'e dubbannu yoo taane dubbachuun jechi humna guddaa qaba fayyisuufis ajjeesuufis. Kana hin dubbannu yoo taane nuyi qalbii diddilachuun nu jiraata akka waldaa kiristaanaatti. Kanaaf iyyuu tana mana'an haqa hawaasa keessatti badee dogoggora godhamaa jiru akka mootummaattis akka dhuunfaattis kan jiru ergaa araaraa qabanne jira waan ta'eef sirrii miti inni kun kanarraa qalbii diddalu kanarraa deebi'i jennee dubbachuun dura jiraata. Dadhabaadhaaf hiyyeessaaf dubbachuuf immoo Kiristoos kanuma godhaatu waan ta'eef kanaan nu dhaabe waan ta'eef teoloojii kana itti namana inni kun hojiirra oolchuutu nurra jiraata deemaa fudhadha.
Baay'ee galatoome. Ibsa gara dhumaa irratti naalaatti irratti yaada tokkotu yeroo ammaas taanaanii kanaan dura soggaa biyya keessa turretti ilaalchaa fi dubbiiwwan namoonni keenya tokko akka dogoggoraatti fudhatan jira. Maal jedhu dubbiinuma Phaawulos dubbate kana booddee garbummaanii yookaan immoo birmaduu hundumtuu dhiiga Kiristoos Yesuusiin birmaduu baaneerra. Garba sana jechuun hin jiru. Nuti dhiiga Kiristoosiin birmaduu baaneerra, walaba baaneerra jedhu. Kanaaf namoonni tokko eenyummaa isaanii isatti dhalatan irraanfataniitu fakkeenyaaf aadaa isaanii hordofuun, afaan isaaniitiin tajaajiluun, gowwummaa wayiitti fudhatee itti fakkaateetu kana booddee nuti Kiristoosiin tokko taaneerra jedhanii eenyummaa isaanii irraanfatu. Eenyummaa isaanii akka waan biraatti ilaalanii eenyummaa isaanii dhiisanii nuti tokko jechuu isaaniitiif eenyummaa kan biraa tokko akka waan ol kaasanii fudhachuutti ilaalu. Isa kanaaf mee macaafi qulqulluun maal jedha akka nuuf ibsitu barbaada. Baay'ee galatoomii kuni dhugaa haasa'uuf yoo ta'e baay'ee waan barbaachisaa hubachuu nurra jiraatudha. Seenaarraan si jalqabame tun gara dubbii waaqayyoon naqan. Yoo seenaan barru taane akkas jedhu seenaa tokko biyya keenyatti seenaan kan inni deebi'ee of deebisuufi of deebisee masaayikilii hojjetuufi namoota seenaarraan baratu jedhama. Tu namni seenaarraa barate dogoggora hin deebi'amu sila. Maaliifi jaarraa 100 dura fakkiin waggaa 100 har'aa jechuu dandeenya. Jaarraa 1 fuuldura waggaa 100 har'aa jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf eenyummaan Oromootti elanne akkuma sila sitti dubbadhe immoo yeroo gaaffii turate na gaafate deebisaa ture. Waaqayyo qooqa addaan qabu qooqa walqixxeetti ilaala hundumatti gargaarama. Qooqa waaqarraa kan jedhu addatti hin jiru. Maaliif ergamoonni dhufanii qooquma keenyaa haasa'u? Waaqayyos qooquma keenyaa haasaa dhaqeetti gargaarama. Kanaaf yeroo gimbii Baabiloonitti immoo qooqi wal make yeroo immoo karaa afur qulqulluu ergamootaa boqonnaa lamarratti dhufee immoo afur qulqulluun bu'e qooquma garagaraa biyya lafaarraa haasaa turan malee qooqa tokko haasofne yeroonni kun. Okay. Maaliif yeroo sana cubbuudhaaf qooqi wal make amma immoo afur qulqulluu ergamootaa maaliif qooqa tokko godhu ture? Mul'ata boqonnaa tura immoo gaafa dhannu qomoo hundumaa keessaa qooqa hundumaa keessaa jira. Mul'ata boqonnaa Afrikaa amma dhumaatti amma 22tti waaqarratti achi ol bahee arganii mul'ataan. Fuula waaqayyoo fuuldura qomoo hundumaa keessaa qooqa hundumaa keessaa dhaabbatanii waaqayyoo waaqessu. Qooqa tokko miti jechuudha waaqarratti gaafa fudhannee ilaalu. Kanaaf amma waa tokkotu jira. Ilaa yeroo qomoo biraa wajjin jiraattu baay'ee jaalallee yoo jiraate walitti maxxantee eenyummaa kee irraanfatta. Yeroo baay'ee eenyummaa kee luusii goota. Namoota abshaalii tokko maal godhu akka eenyummaa kee irraanfattuuf garaa sana keessa si yaadachuu baatan iyyuu afaaniin addoo koo jedhu si malee namni hin jiru jedhu. Gaafa sana maal taata eenyummaa kee gattee gaalaan achi keessa galtaa waan hundumaan achi keessa galtaa luusii goota eenyummaa kee. Gaafa rakkoon ka'u immoo baqatteetu eenyummaa kee agartee diffeensiirra dhaabatta eenyummaa keeti. Kanaadha rakkoo kan ta'e. Inni duraan mootummaan biyya keenya dura turaanii maanni qooqa tokko amantii tokko jedhe yuunitariidha. Anuma tu si beeka anuma si bushaa yoo dubaate inuma duutaa jedhee himaa ture. Malli kana godhee Sillaaseen kana godhee Dargiin kana godhe. Kanaaf wal maksiise. Amma eenyummaa isaa irraanfate namni keenya baay'ee gaafatte Itoophiyaan tokko hundumtuu tokko waan biraa ittiin kaasan yoom jalqabe seenaa waggaa 3,000 kan jedhu Abisiiniyaadha. Warra Noorziiti qomoo lama kan itti jiraachaa ture. Warra Tigireetiif warra Amaaraa duwwaadha. Oromoon garuu waggoota 3,000 miti isaa alaaf iyyuu miliyooniin kan hin lakkaa'amneef iyyuu kan mataa isaatiin jiraata. Kingidemii mootummaa mataa isaa qaba ture jechuudha. Waggaa 100 garraa garuu isaan gara waggaa 1,000 ol sana jaarraa 12ffaa jalqabanii warra alaa wajjin jiru Ingiliz Faransaay irraa kan argatan meeshaan dhufanii saba meeshaan gargaaran gadaan deemu kana rukutanii ajjeesanii fixanii kolonii jala gashatan gurraachatu mootummaa saballeesse qabate jechuudha. Warri adiin qabate yeroo intarnaashinaal loowwan bahe gadhiisanii ba'an. Inni keenya garuu ammarraattuu godhe hin deemne sistemii geeddara maleessa. Mootummaa isaa dhabeetu eenyummaa isaa dhabeetu of jala galchee amma federeeshinii jedhama fakkeenyaaf. Federeeshinii kun federeeshinii dhugaa miti. Istiin akkuma saroo sana natu si yaada sammuu isaatiin ati sammuun keenya hojjetutti. Akka mana Yohaannis Cuuphaa karaa mucaatiin Yohaannisiin ajjeese haati manaa Herodoos Yohaannis Cuuphaa ofii isheetii miti. Harka mucaaseetiin ajjeesiste ofii nagaa fakkaatte. Akanatu kan biraatu sammuu keetti gargaarama kan biraatu si ajaja kan biraatu maal jedha waaqayyo goruutti dogoggora si jedha maaliif sammuun isii kenneen hojjechaa hin jirtu kaate. Eenyummaa kee balleessu
akkuma bara Musee warra isaaniitu amantiidhaan jeessa dhiidhosse malee ijoollee dhiiraa fixaa turanii eenyummaa ijoollee Israa'el balleessuuf diinni ka'ee eenyummaa nama tokko balleessuu kan barbaadu diina duwwaadha jechuudha. Federeeshiniin tokko gaafa jiraatu dimokiraasii wajjin ta'utu irra jiraata. Jaalala wajjin ta'utu irra jiraata. Eenyummaa walitti wal falchuutu irra jiraata. Waan tokkoon siin jechuu barbaada asirratti gaafa cimaa kaasee waan ta'eedhaaf. Tokkummaan humnaan takkaan dhufees hin beeku. Tokkummaan garuu jaalalaan dhufa. Humnaan mana keessarraa fudhadhee afaan keessarraa fudhadhee aadaa keessarraa fudhadhee dirqamaan tokkummaan naa wajjin jiraatu kun tokkummaa miti humnaan meeshaadhaan naa sodaachisaa jirta maleessa. Tokkummaan akkasiis immoo hin jiru. Jaalalaan garuutu wal bukkee jiraannu utuu jaalalaan jirru maal ta'a walitti merjii goone wal keessa jiraanna yoo jenna ta'e jaalala nuti paaworii qaba walitti nu fidaa jechuudha. Kanaadha. Kanaafitu eenyummaa waaqayyo itti nu uume eenyummaa keenya gannee dhiifnee gaafa eenyummaa namaa ol fuunu tokko inferiority complexii. Maali afaanni kun gadheedha aadaan kun gadheedha namoota keenyatti maa duusi godhaa turan waan ta'eef inferiority waaqayyo immoo namaa gaditti nu uumne namaa walitti nu uumne. Ini bilisummaan ni dura sammuudha. Kana wangeelii lallabamu. Sammuun bilisa ba'uun dura jiraata. Yaadaan bilisa ba'uun dura jiraata. Erga kanaan bilisa baane immoo tokkoyyuu namni immoo garummaadhaan nu bituus hin danda'u. Bilisummaadhaan biyya nuu kenne biyya keenya sana kaawuntiriidhaan nuyiif Oromiyaan isteetiidhaan nuyiif kan mataa keenyaati jechuudha. Garuu federeeshiniin dhugaa ta'e immoo wajjin jiraachuu dandeenya. Adii wajjin nu jiraanna waan taaneedhaaf jaalalaan wajjin jiraachuu hin dandeenya. Dirqama meeshaadhaan garuu miti. Ta'uu ni irra hin jiraatu kun. Eenyummaan keenya Oromoodha, biyyi keenya Oromiyaadha. Jaalalaan garuu walitti dhufnee jiraachuu dandeenya jechuudha. Isa jaalalaa kana eenyu dhufee irratti hin bitu, eenyu dhufee meeshaan nan doorsisu, waliigallee maanni bu'aan keenya wajjin jiraachuu keessatti. Jennee walii wajjin mari'annee bu'aa keenya wajjin qooddan. Nuyi hambiraa jibbinee qobaamatti baanee jiraanna jedhuudhaan miti mormiin keenya. Garuu eenyummaa keenya abiyuuziin godhinaadha. Waaqayyoon jaallatu jedhudha kana. Kanaaf ani dubbicha cimaadha waan ta'eef nama kana gajjabeessitti himuu barbaada. Tole egaa dhuma irratti akkuma beekamu nuti naannoo biyyoota guddatanii jiraachaa jirra. Odeeffannoo garaagaraarraas fakkeenyaaf guyyaa dilbata borii Mee 11 guyyaa ayyaana haadholii jedhameetu kabajama. Biyyootni akkuma beekaa jiru biyyootni guddatan kunniin haadholii isaaniitiif daa'immanii kennaa garaagaraa kennanii gammachuudhaan haadha keenya jaalalli dhugaan karaa haadha keenyaa mul'ate jedhaniitu gammachuudhaan jaalala isaanii ibsataa jiru. Haala biyya keenyaa keessatti yoo ilaalte garuu haadholiin keenya warreen kaan mucaa isaanii daa'imman isaanii umurii waggaa 8 umurii waggaa 20 gadii kanneen garaagaraa manneetiin barnootaa irratti yakka tokko balleessaa tokko malee kanneen jalaa boqotan kanneen xobbeetti jalaa qorxaman hin jiru. Isaan kanaaf yaada maalii dabarsuu barbaadda? Baay'ee galatoomii Paapataa Addisuu dhugaa haasa'uuf yoo ta'e ayyaanni harmootii miilanaa hundumaa namoota harmoolii keenya hundumaatiin baga waaqayyo nagaan ittiin isin ga'in jedha. Garuu baay'ee gaddisiisaadha. Keessumatti saba Oromootiif ayyaanni harmoolii miilanaa baay'ee gaddisiisaadha. Ijoollee yuunivarsiitii argatanii ijoollee baratan nama manaa ta'uu jedhan utuu waa tokko hin balleessin non violence meeshaa ta'uu hin qabaatin harka duwwaa ba'anii gaafii master plan integrated master plan irratti bahe irratti kun sirrii miti jedhanii dubbatan. Waan balleessantu kun qaba waan godhatu qaban gaaffiin uummataa immoo mareedhaan deebi'a ture. Garuu hin dhaban. Harmoolii baay'ee bara dargaggeetti ijoollee isaanii dhabaa turanii amma immoo kun bakkeetti adda baay'eetti towwaa tokko hin godhan ijoollee baay'ee akka yerootiin akka tombeetti harcaasanii akka yerootti xiyyeetii dhalaatanii fixan. Baay'ee nama gaddisiisa. An kanan jechuu barbaadu harmoolii ijoolleen isaanii jalaa dhuman kana waaqayyo jajjabina isaanii falaatu jedha. Waaqayyo sinaa jajjabeessu. Ijoolleen kun seenaa hojjetaniiru. Gaaf tokko immoo dhiiga beela akka lafaa dhiigi isaanii lafaa iyyataa jira. Waaqayyo gatii dhiiga isaanii kana hin deebisa. Jabaadhaa garaan tuutinaa waaqayyo sin bira jira. Afurri waaqayyo sin bira jira sin jajjabeessa. Jabaadhaan jedha. Kana keessatti akka isaan du'anitti miti akka isaan jiraatan itti fudhadhaati ayyaana boriis gammachuun dabarsa yeroo nimimmaan keessan qoroon gammachuu dhiyoodha waaqayyo sinaa jajjabeessuun jedha. Tole guddaa galatoomaa luba Dr. Mezgebu Abdissa Tucho gaaffiin ammaaf qabu har'aaf asuma irratti dhaaba kutaa kan biraa immoo aluma kanaan gaaffii biraa yeroo biraan sin gaafadha.
Galatoomaa. Anis baay'ee galatoomin jedha fayyaa ta'e kanattiin yeroo kee laattee gaaffii kana qopheessitee na wajjin haasa'uu keetiif. Galatoomaa.